Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota haalaan barbaachisaa ta'e kan namni baay'een bilbila isaa irratti rakkachaa jiru tokko isinii qabadhee dhufeen jira. Seetingi bilbila keessanii irra waan namni hundi tuquu irraa of eeggachuu qabu. Sanaan bilbilli keessan sanaan booda iskiriiniin isaa ni gogaa hin tuqamu jechuudha. Furmaata isaas isinii qabadhee dhufeen jira. Kan waliin ilaallu tahaa obboleeyyan haaraa taatan subscribe gochuun akkasuma like share hiriyoota keessaniif gochuun na waliin turaa isiniin jecha. Wanni kun seetingii keessaa talkback jedhama. Talkback kana yeroo baay'ee yeroo happy haaraa buufattan seetingii bilbila keessanii irra seentanii accessibility keessa seenuudhaan warri kanaan dura hin beekne dirqama irraa of eeggachuu qabdu yoo isin mudatee jiraates akkaataa itti sirreessa waliin ilaallaa jechuudha. Seetingii keessaa accessibility mata duree jedhu jalatti argama. Achirra tuquudhaan gara fuula duraa yeroo deemnugaa haala kanaan nu baasa accessibility kana. Accessibility kun haala kanaan nu baha achi keessa talkback ka jedhamu tokko jira. Talkbacking kun yeroo isin irra tuuyitan sanaan booda iskiriiniin keessan hin ajajamu jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo aappii eeyyama kennitan dirqama talkback ka jedhu kanarra of eeggachuu qabdu jechuudha. Talkback kanarra irra tuuyinee keessaa haseennu seetingii accessibility jalaa argattu isiniin jedheen jira. Karaa biraa karaa ittiin inni argamu isinitti agarsiisa. Talkback kana yeroo keessa seenne haala kanaan nu baasa ofii ta'ee jira jechuudha gubbaarra. Yeroo mara ofii ta'ee ka jiru kana dogoggoraanis oonii gochuun qabda yookaan immoo bakka sarchii kanarra tuquruman yoo seetingii keessaa dhabdan talkback jennee yeroo talk jettanii sarchii gootan haala kanaan fida talkback jedhee jalqaba irratti argattu. Talkback ka jedhu kanarra tuqnaa jechuudha. Bilbilli keessan yeroo isin kana oonii gootan sagaleedhuma qofa dhageessu jechuudha. Talkback jedhee fidaa ammallee irra tuqnaa jechuudha. Yeroo irra tuqnee gara seetingii nu geesse bakka talkback nutti agarsiisa. Irra tuquun gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Yoo aappii tokko eeyyama kenni isiniin jedha. Yeroo seetingii keessa dhuftan talkback kana isinii baasa dura. Kanaafuu kana oonii gochuudha irraa of eeguu qabdu jechuudha. Dirqama warri oonii gootanoo haala kamiin of godhama isa jedhus furmaata isaa isiniifan kenna. Maaliif seetingiin keessan hin tuqamu jechuudha sanaan booda. Feedback adda addaa isinitti fidaa sagaleedhuma haasaa sagalee afaan ingiliffaatiin as tuqii achi tuqii waan akkana isiniin jedha malee iskiriiniin keessa yoo seetingii irra seenuu jettan yoo yuutuubii irra seenuu jettan isinii hin tuqamu jechuudha. Akka haala kamiin akka itti fayyadaman waan adda addaa isiniif kahaa jechuudha. Namoonni baay'een egaa aappii haaraa gadi buufatanii eeyyama kennuutti gara kana isaan fidnaan talkback kana akka carraa ta'ee oonii yeroo godhan sanaan booda ni rakkisaan jechuudha. Yeroo wanni akkasii isin mudate mata dureen isaa talkback taanaan oonii gochuu hin qabdan. Seetingiinuma tokkicha tas keessa jira. Akka sagaleedhaan namni fayyadamuuf wanni kun as kaahame. Haala kamiin ofii godhama? Ofii gochuudhaaf yoo wanni akkasii bilbila irratti isin mudatee jiraate sagaleedhuma afaan ingiliffaa qofa haasaa achi tuqee as tuqii jedhee jechuudha. Kanaafuu ofii gochuudhaaf yoo wanni akkasii isin mudatee jiraate bakka sagalee gadi qabuuf sagalee ol qabu wal faana sakandii xiqqoodhaaf qabdanii dhaabattu. Yeroo isin qabdanii dhaabattan tap the use talkback waan jedhu isinii fida. Double tap yookaan immoo yeroo lama irra tuttuutu use talkback ka jedhurra sanaan booda stop isinii fida. Stop gootu jechuudha. Karaan biraa ittiin ofii godhan isin ni jira. Amma yeroo oonii gochuudha jettan allow qofa isin gaafata. Yeroo isin oonii gochuudha jettan allow isiniin jedha. Allow fi diinee isinii fida. Yeroo isin allow gootan sanaan booda iskiriiniin keessan ni dhaamaa jechuudha. Ana accessibility fayyadamaa jira waan ta'eef assistance menu fayyadamaa jira waan ta'eef oonii naan ta'u hagan sana off godhutti jechuudha. Yeroo isin oonii gootan ugaa allow isiniin jira. Allow gootu sanaan booda iskiriiniin keessan sagalee qofaan dalagaa jechuudha. Kanaafuu ofii gochuudhaaf bakka sagalee gadi qabuuf ol qabu wal faana qabdanii dhaabattu sakandii xiqqoodhaaf jechuudha. Sakandii xiqqoodhaa yeroo isin wal faana qabdanii dhaabattan kan sagalee gadi qabuuf ol qabu yeroo isin sakandii xiqqoodhaa wal faana qabdanii dhaabattan seetingii biraa isinii baasa. Seetingii san jaratti use talkback waan jedhu isinii fidaa jechuudha. Kan sagalee gadi qabuuf ol qabu yeroo isin wal faana qabdanii dhaabattan jechuudha. Greenii godhee use talkback waan jedhu isinii fida. Use talkback ka jedhu sanarra irra tuttuutu jechuudha. Greenii itti maree jira. Sarara greenii itti maree isinii fida. Use talkback jedha barreeffamni isaa. Yeroo isin sagalee gadi qabuuf ol qabu bareechitanii qabdanii dhaabattaniga use talkback isiniin jedha. Use talkback ka jedhu irra tuutu jechuudha. Irra kan isin tuttuutan garuu yeroo tokko qofa yoo tuutan isiniin banu waan ta'eef irra tuttuutu sirriitti. Yeroo isin irra tuutan confirmation message isiniin jedha. Confirmation message yeroo isiniin jedhe stop ka jedhu jira. Tap stop ka jedhu sana
tuttuuxuu jechuudha. Yeroo lama walirra tuttuquu qabdu jechuudha. Yookaan immoo seetingiidhuma bilbila keessanaan ni dhaabata. Yoo sanaan dhaabachuu dide iskiriinii keessan dirqiidhaan dirqisiiftanii irra deddeebitanii gara seetingii deemtu. Seetingii kana irra tuttuqxu sirriitti yeroo 5 yeroo isin irra tuttuqxan gara seetingii isin geessa sirriitti dirqiidhaan gadi haxooftu paaworiidhaan jechuudha. Yeroo isin gadi haxooftan gara accessibility mata duree jedhu isin geessa jechuudha. Mata duree accessibility jedhu kanarra yeroo 2-3 irra deddeebitanii daddaftanii irra tuttuquu qabdu. Yeroo isin irra tuttuqxan talkback isiniif fida. Talkback kanarra tuttuquudhaan ammallee yeroo isin bareechitanii irra tuttuqxan ni banama. Ka oonii ta'ee jiru san oofii gootu jechuudha. Kanaafuu haala kanaanis dhaabuu dandeessu yookaan immoo ka sagalee gadi qabuuf ka sagalee ol qabu sana sirriitti wal faana qabuudhaan stooppii gootu jechuudha. Sanaan ala bilbila keessan bakka isin barbaadan isin geessee isiniif hin ajajamu. Talkbackiin kun al tokko isiniif sirroof isin oonii goonaan jechuudha. Dirqama haala kanaan warri isinitti dhufe ofirraa dhaabuu qabdu, warri immoo hin beekne kanarraa of eeggachuu qabdu isiniin jecha. Chaanalii kiyya jala seenuudhaan barnoota duraanii namoota baay'ee gaaffii duraanii na gaafataa jiru. Mata duree playlistii jala seenuudhaan barnoota TikTokii, barnoota Facebookii, seera YouTubeii, akkaataa copyrightii dhimma copyrightii YouTubeii wal qabate, barnoota AdSense kaffaltii YouTubeetiin wal qabate, akkaataa live YouTubeii irratti seenan, barnoonni laptopii, barnoonni video editingii, akkaataa YouTubeii itti banatan jalqabaa tartiibaan eegalee, akkasuma barnoota emailiitii fi barnoota YouTubeii bal'inaan playlistii keenya kiyya jala argachuu dandeessu isiniin jecha. Namoonni talkbackii hin beekne talkbackii kana ofirraa eeggachuu qabdu, oonii gochuu hin qabdani. Yoo oonii gootaniitu ta'e immoo sagalee gadi qabuu fi ka ol qabu sana wal faana qabuudhaan ofirraa dhaabsisuu dandeessu. Haala kanaan ofirraa eeggadhaa. Warri duraan immoo hin beekne talkbackii oonii gochuurraa of eeggadhaa isiniin jecha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaataa akkasiin irraa barattan abdii guddaan qaba. Laayikii, sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.